كوبينا رتفيلون أولون ترابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجح جرتني وردرتو تسين بوتو بندقي سنو أكم جرتن فياك سني على مني أنا مني كيسن دلقا في أنا كم سنجانا برابري الله الحمد لله. وش كاميرا نجلب ويجرا ودي قصة. إيجار لتوتكيا أكنا متلالا أكنا متني وبتني مالي في وانا أنت نقول في بندقي سنو نبيت وانت إيه كنا روامتي ما شاء الله شاربي وانت نجرتني. شاربي تنا والفكاتة نانجت ترته هي الفكاتة نانجت شو ديزاين غراغر ما كمان شاربين تو كم أقرتني ما شاء الله تبارك الله وسويسي من نموني بربادم بتدا والله يدو تك جالد ده ما هو راح يدو جالد ده ما شاء الله تبارك الله فيديو مهي راس كريشتي قوتي نتير كده مشان كون سغوري كان دي موجت شو أوردفتو تكيا مشان من كيسا مشان قلا ما سديه qabdu jechuudha obboleetti tiyyatu gaa'ela godhatu deema kanaaf sarpiraayiz gochuu barbaade jette saanii globaalii distii abbaa 1700 fooyitanii maajistii distii alaa san jechuudha isa qabdi meeshaa bakka ejjeta isaarbisii warqaama qabdi firmuzii warqaama qabdi viidiyoo meeshaa lama sadii jedhee hin raabu jedhee ofirraa dhiise isii ergee jira dabalataan immoo ijoolleen sagantaadhaaf uffata kana viidiyoo keetirratti arganii turanii kanaafuu fidiif naan jette ulfakkeessi fidiif naan jette hundi wal fakkaatu liraan tolu uffanni kun wal keessa uffatame sagantaa irratti fakkeenyaaf namni sadii gurraacha kana uffate namni sadii himmootu diimaa uffate namni sadii booree uffate baay'ee bareeda jechuudha shaarbii himmootu lamaan kana fuudhee fi tokko tanatti wal fakkaata maashaallah tabarakallah namoonni barbaadan shaarbii qofa akkanatti illee bitachuu dandeettanii baay'ee takka babbareedi jechuudha hordoftoota kiyyaa kun shaarbiin qofti gatiin isaa gatii beekuu barbaadan waan ta'eef shaarbiin kunniin baay'ee kwaalitii hundi isaatu shaarbiiwwan diriyaa hojii dhufu babbareeda jechuudha diizaayinii jijjiiramaa dhufa malee aansuu diriyaa kana ni beektanii anuyyuu ni qaba turee jira kana fiduu dhiisanii kana ajajaa fide na ajajje jennaan maal fide jechuudha akka tasaa ta'e immoo gizee gaafadhu ni jira ture maamila tiyya bira tabiraa fuudhu bira jechuudha garuu eegdee jirti turbaan tokkoon boori dhufee fi waaw maashaallah baay'ee bareeda jechuudha hordoftoota kiyya shaarbiin isallee baay'eellee hin ulfaatu akkasumallee mootu furdaa garmaleetii miti shaarbiin isaa shitirra haphinna qaba haphii badaa sanii miti namarraa waan looyuu miti baay'ee bal'aadha jechuudha hordoftoota kiyya ani ofii kiyyaa fayyadamee argee jira waan ta'eef isinii himaa jira gurraachuma kanatti fayyadamee argee jira viidiyoo kiyya irratti ni argitan jedheetii yaada maashaallah hawwataaf illee ta'a jechuudha isa kana lama godhee fi diimallee lama godhee fi boorammoo dhabee tokkicha godhee fi siloo fakkiisinaan jettee ka gizee sadii nama sadiif ka ta'u sadiif nama lamaaf jechuudha kun waaw maashaallah jedhame ol ka'ee isin agarsiisuuf wanti haarawaa hin jiru wallahi laayif irra ture dadhabee jira akkasaa ta'ee adda sanbata waan ta'eef magaalaa hin deemne kanaaf tiktok irraa gurgurachaa ture jechuudha kun maashaallah jedha akkanuma diriyaan isaa hin hodhamne akkanumatti erginaan jette waan ta'eef akkanumatti erguudha shaarbiin isaa baay'ee takka bal'aadha jechuudha immoo namatti toluun hin ulfaatu namarraa hin looyu gatiin isaa qarshii 2000 qofa hordoftoota kiyya gizee ho'ii 1800 illee gurgurree jirra 2200 illee gurgurree jirra egaa amma immoo gatii mammaatti isinitti mak qarshii 2000 irratti baay'ee takka gatiin isaa salphaadha kuni akkuma diriyaati maashaallah barbaadu namni gara alaatiin illee akkanatti hodhisiifatu danda'a barbaadu gara keessaatti akka shitiitti illee hodhisiifatu danda'a jechuudha hordoftoota kiyya shaarbii lamaan kana
kunoo kana gisee lamatti fuudhee fi nama lamaaf jechuudha. Nama lamaaf immoo hundaa uffadhee isinitti agarsiisuun bu'aan qabu hordoftoota kiyya. Nama lamaaf diimatti fuudhee fi deebi'ee mootu kan ammoo booratti fuudhee fi boorallee lamaan jettee boora lama hin dhabee boora tokkotti fuudheetumaan ka sadaffaa ka diqqoo gurraacharraa diqqoo isii agartanii bunni jechuudha. Gara bunni si qabuni isa fuudhee fi maashaallah tabaarakallaa hordoftuun tiyya. Kana an dhiiseen ture ajajjina fidinaan jettee fidee fi jechuudha. Namoonni mootu diriyaa an gadda gadhiisa sanarraa ajajachaa jirtan maallaqa ergadhaa akkasitti isinii fichisiisa. Maaliif ree anamma yeroo hin qabu uffata kana fuudhee ka mana kaa'e alhamdulillah ammaan tana fixaa jira. Ka fuudhee mana kaa'e kana dura noormaalii hojii kiyya jedhee tiktook irratti gurguraa jira jechuudha. Amma mootu akkasitti gurguruu hin dandeenye. Tiktookiin sa'aatii dheeraa irra teettee gurgurtee malee wanta akka ol seentee gurgurtee baatu miti jechuudha. Guyyaa guutuullee oolte osoo gurguruun bahuu dandeetta. Ani immoo amma guyyaa guutuu akkasitti taa'ee tiktook irra dalaguu hin danda'u. Tokkoffaarratti tiktookii fi yuutuubiin walitti hin dhufu yuutuubii kiyya na wayyaa. Yaa waa gurgurachuudhaaf onlaayiniin bareeda tiktookiin garuu immoo sa'aatii waan biraa hojjechuu hin dandeettu. Sababa qabatte isuma qabatti taa'aa oolte jechuudha. Biizii nama godha. Sababa san ambitee mana hin kaa'u garuu ajajaan isinii fida. Shiitiiwwan amma dhufe san namoonni shiitii dura kam akkana ta'ee akka nabiraammaa wayii ergitan natti ergitan baay'inaan inni sun badee jira. Kanan dhufee kunillee immoo yeroo booda badee kan dhufu immoo hin beeknu. Namoonni barbaadan heeloo jedhaafadha. Ana bira immoo kan harka kiyyarra jiru amma shiitaaf shaarbiin babbareedni jira. Shiitaaf shaarbii akkuma duraanii sanii jechuudha. Qarshii 2,900 qofa. Diskaawuntii isinii godheetiin jira jechuudha. Hordoftoota kiyyaa maaliif waan bitee sanitti deebisee hojii yuutuubii kanaan meeshaa amma namni baay'een galmaa'ee jira waan ta'eef garas deebi'uu barbaada. Akka birrii gannaa dhiisu koottaatiniin maatii keessaniif sarpiraayizii godhaan isin jaa obboleeyyan kiyya maaliif diskaawuntii hedduu godhee jira jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuu dhuftanii ajajachuu dandeettanii isa kana immoo barbaadan amma narraa ajajachuu dandeettanii isiniif fichisiisa. Baay'ee akka bareeda sagantaa garagaraati irratti akkana wal fakkaatanii gisee uffatan hedduu namatti tola jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kanaaf namoonni barbaadan heeloo jedha. Inni biraa immoo wanti an dhufee fi obboleeyyan kiyyaa marti keessanuu yuutuuba san akkuma sabskiraayib godhaa jirtan viidiyoo ilaalaan isin jaa kasaatiin guutuuf yeroo baay'ee dubbataa ture dhugaa dubbachuu kana nutti dhufaatee jiran dubbadhu kana booda sabskiraayibii godha. Namni baay'ee meeshaan dhiiste tanii warri karaa keessaatiin natti barreessaa ooltan sagalee kaayaa ooltan farniichara siimboo farniichara hojjettu ati viidiyoo isaa argeen beekuu hojjettanii namni meeshaa waan argeef baay'inaan meeshaan irraa ajajata. Meeshaan kiyya qulqullinni isaa ni beektanii meeshaan irraa ajajatanii farniichara immoo namni hedduun ajajatu baatus ka ajajatan sanaan viidiyoo godhuun natti hin tolu dhiqqoo isii bakki illee dhiqqoo isii namatti hin tottolu. Sababa isaan abbuma meeshaan irraa ajajatanii viidiyoo dhiqqoo isii ergee fi gara maatii fi ajachuudha. Akka bal'aa sanitti farniichara bakka fudhata viidiyoo gochuuf akka uffataa kanaa miti akka meeshaatii miti. Qumsaatiin inni tokko viidiyoo godha hojjetti bakka fudhata jechuudha. Namni immoo qumsaatiin algaa direesingii bakka takka ajajata. Kanarraa kan ka'e dhiqqoo bakka itti viidiyoo godhuun natti hin tolin malee hojjechiisaa jira. Haala bareedaa ta'een isinii dalagama. Namoonni barbaadan karaa keessaatiin heeloo jedhaatiin ordarii godhaa. Wallaahi jitii yaada kootti jirti sa'aatii dheeraa yoo irratti laayivii irra ture. Akka isin jaa hordoftoota kiyyaa warri viidiyoo kee ilaalaa jirtan hundi keessanuu galatooma ulfaadha hedduu isin jaaladha hedduu akkan isin kabaja hundi keessanuu naaf jiraadha wallahi laatiin baay'ee taktichi isiniif hin qabu baay'ee kanaaf galatoomaan isin jaa warri narraa bitataa jirtan haguma kaleessa yoo shiitii narraa bitadha jedhetti nama hedduu narraa bitate alhamdulillah galatoomaan isin jaa waan biraatiif miti anillee xiqqoo takka waan biizii ta'eef meeshaan kun akkanatti taa'urra jedheeti. Kanaaf namoonni barbaadan koottaatiniin gatii madaalawaa narraa fudhadha. Ammallee warri dhuftanii warri bitatan immoo galatooma ulfaadhaa isiniin jaa. Inni biraan mootu warri waan tokko tokko na gaafattanii karaa waasaappiitiin jechuudha. Waan na barbaadaniif san kallattii maal natti himtanii maallaqa keessan ergachuudha jechuudha. Yoo of durallee kan yaaddan ta'e yaaddanii gizee isinii guutte sanii karaa waasaappiitiin dhuftanii na dubbisuu dandeettanii lakkoofsa kiyya kunoo asirra isinii kaayaa. Duwwaa 9 duwwaa 1 duwwaa 73 heeloo jettan karaa waasaappiitiin eenyummaan keessummeessa jechuudha hordoftoota kiyya. Akkasumallee mootu namoonni baay'een jechuudha. Meeshaalee mana keessaa akkasumallee meeshaa tiraasa kan ilaallatee baay'inaan majaliisa ilaallatee uffata duraanii natti ergatanii kanumaan barbaannu rinaan jettan uffanni tokko amma fakkeenyaaf shiitii kana jechuudha. Shiitii kanniis fideetii jiraan ta'e fakkeenyaaf shiitiiwwan kanneen fidee jira tanaan dura fideemi. Kanaan dura kun yoo ture kun shaarbiin reefsinitti agarsiisun immoo deebitee akkanatti dhufte jechuudha. Gisee turallee immoo akkatti dhufu hin beekamu. Kanaaf dhufumaa isaatii saayizii jijjiiraa saayizii osoo hin ta'in diizaayinii jijjiiraa bifa jijjiiraa fidate. Uffata firaashallee uffata majaliisallee warrinaan jettan
fakkeenyaaf taadhoo birrii ergite birrii akkuma ergite sanii guyyaa borumtaa yookaan iftaanii achi dhaqee bakka majalisa dalagsisuusan dhaqee uffata jiru san suuraa kaasee si erga san keessaa filatta malee dirqama kaan tanaan dura hojjedhisan kanaayyoo naan jetta hin argamu jechuudha. Murteessaan gaafati maallaqa ergite san bakka qophii taatee anillee qophii ta'ee ofitti amanamummaadhaan maallaqa eeganatti ergite gaafa si ajajuu deemuu isaanii suuraa kaasee si erga uffatachi jiru san keessaa filattee na deebistaa diizaayinii immoo akka filannoo keetiitii mana keessanillee lakkaa'a. Mana keessan lakkaa gizee majalisa jettanii akkan isin jaallattu haganuma isinitti haasa'uu fi hundi keessan like share gochuu hin dagatina. Hordoftoota kiyya hundi keessan warri waan irraa ordarii godhataa jirtan galateeffama ulfaadhaa isin jaalladha isin kabaja. Egaa namoonni immoo meeshaa tokko tokko nu kaayi maanuun kenne jettan wallahi laazim bakka qabu malee isiniif kaayaan dhibbite san hin qabu. Gabaatii asirraa giddiin isinii kaa koottaa jedheetu isinii kaa akkasillee nama godhu miti garuu fakkeenyaaf isiniin jedhe yoo isin ajjettanii jettan haga tuqanaafillee hojiidhaan miira silaa isiniif kaaya garuu bakka hin qabuun isiniin jaa bakka waan hin qabneef malee waan biraatiif miti hordoftoota kiyyaa. Kanaafuu yoo isinii bite torbee takka caalaa of bira kaayuu hin danda'u sunuu dirqama yoonatti ta'e malee fakkeenyaaf amma meeshaa keessan bitee geessee raawwadhee hadha viidiyoo yoo godhee geesse boruma osoo narraa fe'amee natti tola jechuudha hordoftoota kiyyaa haalli jiru gaarii miti. Kanarraa kan ka'e malee waan biraatiif miti. Kanaaf warri bakka maaliif nuun kenne meeshaa keenya jaalannee bitanna jennee barbaadna garuu nuti dafnee galuun hin hojjettan amshii rakkoon hin jiru gizee magaltanitti bitattanii meeshaa bitanii badhee kaa'uu qofallee osoo hin taane bakka keettan sanillee murteessaan jechuudha. Meeshaa maallaqa itti baasanii bitanii bakka keettan sanitti yoo bakka maatiin keessan jiru yookaan bakka maatiin hin jirretti bitanii keettanii meeshaa sunillee isin jalaa baduu danda'a. Akkasumallee guddaan immoo ijoolleen galuuf qophii osoo hin taane meeshaa bitanii akkasi keettan ogaa baay'ee ka turtan jirtan jiraachuu dandeettan nama akkasitti nama mudate jechuudha. Meeshaan barjadhisee yoo ta'e nuyyuu gaarii miti. Kanaafuu yoo galuuf waggaa tokko fa'aa geettan yoo ji'oota keessa geettan osoo bitattanii akka yaada kiyyaatti bareedaadha. Namni tokko meeshaa tokko bitee cadhisee yoo lafa kaa'ee gaarii miti. Amma uffatuma tokko bittee waggaa takka waggaa lama sadii yoo lafa keetti uffanni sun ufumaa isaatii biliin nyaatuu danda'a ufuma isaatii ciccituu danda'a jechuudha. Kanarraa kan ka'e waggaa baay'ee osoo kaa'uu baattanii yookaan immoo yoo jala geettan osoo bitattanii bareedaadha akka yaada kiyyaatti yoo balleessa dhiifama. Warratti kiyya ganaayyuu naasaa jedhee hin dhufne dadhabeeti jira fuulli kiyya ijji kiyyeen beessa jedhete yaada isinittu. Kanaafuu hundi keessanuu ulfaadhaa galateeffama hedduus akkan isin jaalladha hedduus akkan isin kabajaa rabbii yaadaan muraada keessan isinii haa guutu fayyaa isiniif haa kennu. Hundi keessanuu waan cadhisee haasaa jiru kana gammoo warra dhageeffattan waa akka irraa hubattan abdiin qaba. Egaa warri waan irraa bitatanii galatoomuu ulfaadhuun isin jaalladhuutiyaa meeshaa kee kana inshaallah yoo rabbi jedhee sagantaaf barbaadame waan ta'eef si dhaqqabse jedhee irraa fuudhee shifeerimattiin ergaa. Shifeeritti gizee ergu namni tokko akkamsiitan aga manaa waan isinii fiduu fa'aa isinitti fakkaatu danda'a akkasii miti. Shifeeriin fakkeenyaaf asii amma asallaa yoo erge asallaa manaa irratti seentee eeggatta bilbila isa sii kenna bilbiltee irraa fudhatta malee haga manaa namaa hin fidu. Asii baaleen ta'ee roobeen ta'ee bakka kamuu meeshaan erga garuu namni qophii ta'ee manaa irratti eeguu qaba jechuudha. Shifeeriin daqiiqaa 5 namaan kennitu akka nuyi kana. Kanaaf yoo fakkeenyaaf amma meeshaan asii ka'ee sagureen erga haa jedhu makiinaan akkuma asii ka'e nama achitti fuudhusanii lakkoofsa shifeerii kennaa fi bilbilaan hordofanii achitti qophii taanii eeganii fudhachuu qaban jechuudha. Yoo nama achi dhabe asiin natti deebi'a makiinaan jechuudha. Akkasiin jaallattoota akkasii hubadhaa meeshaa barbaadan ordarii godhadhaan isin jaa. Egaa viidiyoon kee kaarraa kanumaan raawwateetti jira. Viidiyoo biraatiin inshaallah walitti deebina. Hangasitti hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaa keessanaa tura isin jaalladha isin kabaja halkan ka'ee isiniif haa taatu. Bye bye.